dukkana fakkaatu bara abdiin namaa cite kana keessatti faarfattoonni lama faarfannaa abdii faarfannaa jajjabinaa qabatanii achi as ba'an. Faarfattoonni kun faarfataa Abrahaam Tarree fi faarfataa Magarsaa Baqqaleeti. Otoo haasofnu faarfataan Abrahaam Tarree YouTube irratti faarfannaan isaa inni samii banamaa jedhu ilaaltota hedduu argachuu keessumattuu ilaaltota miiliyoona 2.2 argachuudhaan faarfannoota afaan Oromoo keessaa tokkoffaarra jira. Akkasumas faarfannaa Magarsaa Baqqalee Leenca Qaraaniyoo inni jedhu ilaaltota miiliyoona 2 ol argachuudhaan sadaffaarra jira. Faarfannaa Ifaa Deessisaa qofaatiin caalamee jechuudha. Faarfattoonni kun lamaan kanaan duras faarfannaa isaaniitiin namoonni baay'ee eebbifamaa turanii har'as immoo faarfannaa ajaa'ibaa faarfannaa jajjabinaa qabatanii achi as ba'anii jiru. Faarfannaan Abrahaam Tarree Hirraafamiinaa jedha. Faarfannaan Magarsaa Baqqalee immoo tasa hin bannu jedha. Faarfannaa kun faarfannaa ajaa'ibaati. Dhaggeeffadhaa ittiin eebbifamaa. Arguuf jirra waan haaraa biiftuun finaa ba'u addoofti binni yoo wal gurratee jalamu haasuuf birrannaan darbee yoo nagaan nurratti mo'u dhiicha irraanfannee fuulli kan duwwaan ta'u arguuf jirra yoo haa ta'u irraafaminaa homaa shakkinaa kan waaqni jedhee tokko nafuu ijaan argina. Irraafaminaa homaa shakkinaa kan waaqni jedhee tokko nafuu ijaan argina. Uniin ooluu ijaan argina. Uniin ooluu ijaan argina. Raawwateetu ijaan argina. Raawwateetu ijaan argina. Waaqayyoo dhaabbamu ijaa isaan jajjamne ranwansa sandi gamne didige ulfina boju batote nu bopasa nuita sambanu 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 Amanin kufa, olfinin nufa, wajun walwame, ufia sitafa. Amanin kufa, olfinin nufa, wajun walwame, ufia sitafa. Amanin kufa, olfinin nufa, wajun walwame, ufia sitafa. Amanin kufa, olfinin nufa, wajun walwame. Fiesta